Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nageenyi keenya bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jedhaa kun ka hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti adda keessummaa beekamaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya guyyaa addaa Artist Haayiluu Kitaabaa jedhamu kan jiraatan biyya Noorwee as magaalaa Osilooti. Artist Haayiluu Kitaabaa kana durallee keessummaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa ta'anii dhiyaatanii turanii ammallee haala yeroo irratti waliin mari'atu guyyaa addaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Gamanumaan itti dhiyaadhaa jedhaa. Artist Haayiluu isinillee baga nagaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhuftanii anaa dhufuu dhiyaadhaa isiniin jenna. Hayyee galatuma Oromiyaa Miidiyaa Dijiitaalin naaf hirtanii yaada kiyyaa akkan uummata kiyyaaf ibsu gochuu keessaniif galata guddaa qabdu ulfaadhaan isiniin jenna. Hayyee horii bulii. Akkuma seensa irratti dubbatu yaaletti yeroo baay'ee haalli biyya Itoophiyaa keessattuu adda qoodamee naannoo Oromiyaa yeroo baay'ee tasgabbiin qabu. Isa kana irraa ka'ee namoonni hedduu kan roorroma kanatu biyyaallee nu baasee isinis baasee namni hunduu biyya ormaa kana jira. Dhiyeenya kana sirba qeenxee tokko baastee kiliippiidhaan uummata gumaachitee jirta. Isa kana akkuma gaafa duraa keessummaa keenya irratti turte waadaa galte waadaa sana osoo oolteen bulin I think ji'a afurii caalu ji'a afurii keessatti sirba hagana qabu kana qabattee dhiyaatte. Mee sirba kana maaltu akka hatattamaan hojjattee gurra uummataatiif geettu si taasise qabiyyeen sirbichaallee maali? Galatoomii Adam keenya akkuma atu jettee baatii afur duraanii fi ati Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti waan biyya keenya irratti wal mari'annee turre. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu speeshaalii immoo naannoo Oromiyaa keessatti erguma sirni wayyaanee injifatamee aangorraa bu'ee mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun aangootti dhufee kaasee naannoo Oromiyaatti jeequmsa ajjeechaa hidhaa baqachuu kana malee wanti biraa argamaa hin jiru. Keessumaayyuu amma yeroo gabaabaa kana keessatti ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa booda jeequmsa guddaatu biyya keessatti deemaa jira. Hooggantoonni siyaasaa Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa fi maqaa isaanii lakkaa'ee kan hin fidne baay'eetu mana hidhaatti guuramee jira. Egaa haaluma biyya keessa jiru kana uummata keenya uummata Oromoo amma tokko waan tokko hubachiisuudhaaf sirni amma deemaa jiru kuni sirna Oromoo balleessuuf Oromiyaa balleessuudhaaf hidhatee ka'e waan ta'eef kana uummata keenya hubachiisuudhaaf jedhee tanin sirba kana akka uummata biraan ga'uudhaaf carraaqee yeroo gabaabaa keessattis uummata biraan ga'een siin jedha. Ulfaadhu qabiyyeen sirbichaa akkami mee dhaggeeffattoota keenyaa fi qabiyyeen sirbichaa maal ibsaa sagaleenis tokko lama irraa nu jettee nu sana booda dhaggeeffattoota keenyaa yoo affeerree hoo? Gaarii qabiyyeen sirbichaa walumaa galatti biyya sana keessatti sirni amma biyya sana bulchaa jiru sirna duratti sirna Minilik deebisuudhaaf kan carraaqaa jiru sirna warri biyya sanaa fedhan jechuun warri nafxanyoonni fedhan sirna Ahaadaawii jedhamu tokko hundumaa walitti cafaqanii iddoo tokkotti Itoophiyaa jabdu, Itoophiyaa afaan tokko dubbattu, Itoophiyaa amantii tokko qabdu waan jedhamu sana warra deebisuudhaaf tirtiraa jiranii tuqaa miidiyaan biyya sana keessa jiru maal akka godhaa jiru, maal akka uummataaf dabarsaa jiru, akkasumas karaa adda addaatiin miidiyaan kun uummata Oromoo irratti olola banee
uummata Oromoo garmalee akka intaanetti uummata biratti fudhatama akka hin qabne uummanni Oromoo akka dhiphaa ta'e akka nama ajjeesu akka nama qalu akka nama biyyaa baqachiisu godhanii waan uummanni Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Oromoo uummata sabaaf sablammii ammatee wajjiniin jiraachaa ture borulleen har'allee akkasumatti uummata saba biraa ammatee wajjin jiraatu uummata sabboonadha. Kana dabsanii miidiyaan biyya sana jiru uummanni Oromoo akka waan hamaa ta'e tokkotti akka nama gorra'uutti kana waan dabarsaa jiraniifin gama miidiyaatiin illee waa sirbi kun walumaa galatti waan baay'ee waan biyya sana keessa jiru waan baay'eedha tuttuqa. Qabiyyeen sirbichaa kana fakkaata. Ay baay'ee ulfaadhu waa'ee sirbaa anillee dhagayeera. Sirbi isaa baay'ee sirboota kanaan dura turaniin addallee ta'uu yoo baate jedhee ifumaan ifatti miidiyaan abashoota duula uummata Oromoo irratti kallattiin mootummaa cinaa dhaabbatee nurra banuu isaa kan isaatilu akkasumas sirni duuba ol deebi'aa jiru suni kan boolla awwaalame kaba'aa jiru suni sirni Minilik sirni naftanyaa suni bineensa sirba achi keessatti sagalee Minilik bineensaa jedhu numaayyuu itti diqqaata. Bineensa jechuun numaayyuu itti diqqaata. Minilik nama saba keenya baay'ee cunqursee sabni keenya harkaaf harma itti dhabee waa hedduu itti ta'ee girdiraa hedduu saba keenya irra ga'e isa sanan nurra deebi'aa jira. Isa kana balaaleffatu keetiif baay'ee ulfaadhu. Asuma waa'ee sirbaa keessaa osoo hin baane yeroo ji'a afur dura waa'ee artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa baay'ee kaasnee haasofnee turre. Amma biyyeen itti salphattu. Inni yeroo san baay'ee kaasnee haasofnee goota akkanaa jedhaa turre. Argitee waa'ee aartii irraa kaafnee bu'aalee qabsoo Oromoo keessa inni buusee isinis buustan kaasnee haasaa turre. Achiin booda waan kanatu ta'e. Yeroo baay'ee artistoota keenya yoo isaan waa'ee saba isaanii quuqamanii dubbatanii warroonni diina keenyaa baay'ee itti fuulleffatanii saba keenya yookaan weellistoota keenya miidhuu isa kana namni keenya dammaqee cinaa artistoota keenyaa dhaabbatee eegumsa yookaan amma argisaa argitanii poolisii qaxarataniitii miti ka jiraatan uummataaf kennanii isaan lubbuu fi dabarsanii uummataaf jiraatu. Isaan uummanni keenya oduu cinaa dhaabbatee jedha gamanumaan. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mee sirba artist Haayiluu kitaaba haarawaa baase isa dhageenyee booda walitti deebina daqiiqaa xiqqoo booda. Ajaiba duris jenne kalesa Midian Ethiopia Arama Fodesa Midian Abesha Kijiba Odessa Sobarasa Nito Dugan Fakesu Kapsa Otoromo Manet Atirarsu Bekto Takenyunda Yaluga Tikesu Kan kabenya kabus Makada ballesu Kan kabenya kabus Makada ballesu Barri kun buleni darba Sabni kiyya gabrummaa jibba Barana adda kan taasise Keeto duuba nu deebise Gabrummaa nurra feesise Keeto duuba nu deebise Gabrummaa nurra feesise Keeto duuba nu deebise Gabrummaa nurra feesise
makamuun tokko miti sitaa himuu dura baddu karoora kee isoromoo gowwoomsuu kee aaret kiiloo ajaa'ibaa eekeraan nutti lallabaa boolla keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii Itoophiyaa ittiin faarsanii boolla keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii boolla keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii. Ajaiba duris jenne kalesa Midian Ethiopia Narama fodesa Midian Abasha kijiba odesa Maka Oromoti Ango tolbatani Mazara motumma Arka galfatani Oromoni beka Minilik pinensa Ashkaroon Abashaa maaloof sirreessaa maaliif nu tuffatti ufii gogaa uffachaa karaarra teessetoo shilingii kaadhachaa qe'ee isaaniin dhaqnee saantu nutti dhufee arraba dheeratan garaan isaanii kuufee arraba dheeratan garaan isaanii kuufee barri kun buleeni darbaa sabni kiyyaa gabrummaa jibbaa baaranaa adda kan taasisee keettoo duuban nu deebisee gabrummaa nurra feesisee keettoo duuban nu deebisee gabrummaa nurra feesisee keettoo duuban nu deebisee gabrummaa nurra feesisee. Maafarsita inilikin arma muree indagatiin beekatillee idarbita seenaa dhugaa maaf dhoksita aaret kiiloo ajaa'ibaa eekeraan nutti lallabaa boolla keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii Itoophiyaa ittiin faarsanii boolla keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii boolla keessa gayyaasanii Itoophiyaa ittiin faarsanii. Olola guddaa Oromoo irratti bananii karuma hundaan miidiyaa harkaa qabaniin duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa. Olola guddaa Oromoo irratti bananii karuma hundaan miidiyaa harkaa qabaniin duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa duuban deebinu qabsoon keenyattuma fufaa falmadda Oromoo bilisni yoom tola dhufaa. Hayyee dhaggeeffattoota keenya amma sirbicha dhageenye walitti deebinee jirra. Akkuma argitan sirbichi qabiyyeen sirbaa walaloonis baay'ee waan namatti tolaati. Minilik bineensa, minilik yeroo kamuu
uummata Oromoo fi bineensaa mootummaan Habashaallee kan yeroo ammaa jiru kun kaayyoo Minilik kalee osoo hin xumuriin bira darbe sana nurra deebisuu fi socho'aa jira. Isa kana diduu qabna. Dhaamsa kennaa. Gamanumaanii istiidiyoo Laga Xaafoo sirba Haayiluu kitaabaa kana hojjetee gurra uummataatiin gahuu isaatiif galata kennaafis gamanumaanii namoonni Laga Xaafoo istiidiyoo maamila godhatanii hin jirre yookaan sabiskiraayibiin goone gamanumaan istiidiyoo Laga Xaafoo kana sabiskiraayib godhuuni haa jajjabeessinuu isaas cinaa haa dhaabbannu sirbaa artisti Haayiluullee achirratti haa laayik goonuu haa hordofnuu isiniin jedha. Haati gara qabxiitti aanutti deebina. Maarri amma waa'ee sirbaa haganuma jenneetti mee waa'ee haala yeroo keessaa akkuma kana dura jedhaa turre qeerroo fi qarreen uummanni biyyaa yeroo baay'ee waggoota hedduu fi qabsoo kana itti jira. Qabsoon kun haga tokko fiixaan bahee jijjiiramni dhufe jijjiiramna sana hin saamame wanta saamame sana immoo deebi'ee gara argaa jiru kanatti deemeera. Amma haalli jiru haala hamaa. Yeroo kana hooggantoonni Oromoo hedduun qabsaa'onnis aktiivistoonni hedduun mana hidhaa jiranii. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana laaffatee jira jechuullee yoo baannee jenne haala yaadameen itti deemamaa hin jiru. Mee qeerroof qarree akkasumas sabni Oromoo hooggantoota isaanii mana hidhaa jiran hidhaa baasuu fi maal godhuu qaban kallattii maal? Wantoonni isaa irra fuulleffatuu qaban maali jettu? Galatoomii walumaa galatti uummanni Oromoo qarree qeerroon jaarsa jaartii dargaggeessa dargaggeetti haalli Oromiyaa keessa jiru haala hedduu suukanneessadha. Uummata keenyarra wanti gahaa jiru waan hedduu nama rifachiisu nama gaddisiisu keessumaayyuu torbaan darbe kabaja ayyaana irreechaa irratti waan ta'e argine. Irreecha sana uummata Oromoo kan abbaatti ta'e otoo hin ta'in uummata biraatu irreecha sana mara qindeessee walakkaa biyya alaatii galchanii irreecha kabajanii uummanni Oromoo kan irratti hin argamne loltuu fi namoonni muraasni dabballoonni bilxiginnaa paartii bilxiginnaa ayyaana sana kabajan. Ayyaana sana irratti abbaa kan ta'e abbaan qe'ee abbaan biyyaa Oromoon otoo taa'u gosti biraa yookaan warra dhimmi isaan ilaallannee warra irreecha balaaleffachaa dhufetu ayyaana sana dhaqee kabaje. Kana jechuun uummanni Oromoo karuma maraaniyyuu uummata Oromoo irratti mootummaan amma jiru kuni sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf Oromoo fi Oromiyaa balleessuudhaaf hidhatee irratti hojjetaa jira. Keessaayyuu sirni nafxanyaa sirna Minilik isa duratti akaakayyoota keenya babayyoota keenya harka arma muree irraa fixaa ture sana deebisuudhaaf halkanii guyyaa nurratti Oromoo irratti hojjechaa jiru. Kanaaf walumaa galatti uummanni Oromoo qarree fi qeerroon walii galanii osoo nama biraa hin miidhin osoo ofii isaaniitiif illee hin miidhamin qabsoo karaa nagaa kana jabeessanii itti fufuudha qabu. Hiriira nagaa baanii hiriira kanarratti osoo dhakaan darbatiin osoo nama hin tuqin osoo waan balleessin hiriira kana itti fufanii jabaatanii uummata keenyaaf jiraachuu yookaan qabsoon kun jabaatee waan uummanni keenya fedhu abbaa biyyummaa sana argachuudhaaf halkanii guyyaa irratti hojjechuun dirqama. Kanammoo yeroo goonu tokkummaan uummata keenyaaf hedduu barbaachisaadha.
tokkummaan hin jiru taanaan waan takka gochuu hin dandeenyu. Sabni tokkummaa hin qabne eessayyuu gahuu hin danda'u. Akkuma arginu amma diinni keenya karaa adda addaatiin olola miidiyaa biyya keessatti yoo fudhanne miidiyaan biyya keessa jiru ololli inni oofaa jiru uummata Oromoo kan adda facaasee kutaadhaaniin gandaan adda qoodee uummata burjaajessaa jira. Uummanni Oromoo kana beekatee fakkeenyaaf uummata musliimaa fi uummata kiristaanaa adda baasuudhaaf Oromoo keessa kiristaanatu jira, pirootestaantitu jira, ortodoksiitu jira, musliimatu jira, waaqeffataatu jira. Uummata kana adda cicciree amantiidhaan adda baasee mootummaan kun walitti buusuudhaaf walitti diruudhaaf waan guddaa waan hedduu hojjetaa jira. Hojjetes fakkeenyaaf amma yeroo darbe du'a artist Hacaaluu booda godinaalee Oromiyaa speeshaalii karaa Arsii Baa fi Lixaa Baalee Harargee keessatti wanti mul'achaa ture kanuma kan mirkaneessudha. Sabni Oromoo osoo saba kiristaanaa tokko ittiin bu'iin ofii isaaniitiif ajjeesanii, ofii isaaniitiif gubanii, ofii isaaniitiif qalanii, ofii isaaniitiif ari'atanii uummata Oromoo irratti dibuudhaaf yookaan uummata Oromoo irratti quba qabaa turan. Kanammoo uummanni Oromoo addaan baasee beekachuudhas qabaa, beekatee jiras gara fuulduraattis kana jabaannee irratti hojjechuudha qabna. Mootummaan kun diinonni keenya Oromoo karaa adda addaatiin adda facaasuuf yookaan immoo waliigalteesaa diiguudhaaf wanti godhaa jiran kuni akka nu gidduutti hojiirra hin oolle jabaannee irratti hojjechuu qabna. Tokkummaan yeroo hundumaa uummata keenyaaf barbaachisaadha. Qarreen keenyas qeerroon keenyas kanarratti uummanni bal'aa Oromiyaa kanarratti jabaannee hojjechuu qabna. Namni tokkummaa qabu warra siyaasa mana hidhaatti uggurame miti. Waan biraatiyyuu hojjechuu waan dandeenyuuf tokkummaan baay'ee nu barbaachisaa. Tokkummaa keenya irratti haa hojjennu jedha. Baay'ee bareeda. Taargeetii gara furmaataa irra keette irra guddaa yeroo baay'ee waa'ee xiinxalaa akkam ta'amaan jedhu irratti fuulleffataa turre namni hedduullee isuma. Namni hunduu akkanuma gara furmaataatti yoo deemne rakkoo arginee jirra. Rakkoon jiru maali? Rakkoon mootummaa jedha. Mootummaan hin jiru. Gareen amma of ijaaree yeroon isaarra darbee mootummaa ofiin jedhu kunin Oromoo balleessuu fi waan Oromoo jedhamu tokko lafarraa balleessuu fi kutatee ka'ee jira. Kaayyoon isaa kana jechuudha. Maaliif wanti waliin nu galcha Oromummaa. Akkuma tu jette amantaalee garagara qabaannee bakki dhalootaa keenyas gosti keenyas garagara haa ta'u wanti waliin nu galcha hunda keenyaa Oromummaa. Oromummaanii tokkummaan kaanee fincila diddaa gabrummaa isa dhumaa biyya keessaa dhoosutu barbaachisaadha. Inni kun maali? Osoo waliin qoodini, osoo namni kun garasi kun garana hin jedhin hundi isaa bifa qindoome tokkummaadhaan yoo itti deemame yookaan akkuma tu jette hidhamtoota hooggantoota mana hidhaa jiran dhiisaatiiti wantoota biraayyuu waan cimaayyuu hojjechuu ni danda'ama. Kunin namni hundinuu yeroo ammaa warroonni rogeeyyiin biyya ormaa ta'ennes haa ta'uu biyya keessas waan hedduun jennu osoo gara furmaataatti xiyyeeffannee barbaachisa jedha. Kana kanumaan bira darba. Mee qabxii itti aanutti yoo deebine qabxii itti aanu keessatti akkuma yaadatamu amma mootummaan biyya Itoophiyaa mootummaa duraanii jennu malee mootummaan seeraan biyya keessa jiru hin jiru. Maafi nu kana jennu nu mootummaa aangoo seera mootummaa sana jissuu hin qabnu. Aangoo mootummaan mootummaa miti jechuu ullee hin qabnu. Garuu malee seeruma itti bulmaataa isaaniititu isa kana akka jennu dirqamnee nu dirqisiise jechuudha. Yeroo baay'ee jaarmiyaalees haa ta'uu dhaabbilees haa ta'uu namoonni dhuunfaas haa ta'uu fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru
atuu mootummaa qe'ee keetitti jedhanii wanti mootummaa aangoorra ture suni dabarsuu fudhatama hin qabu waan jedhantu jira. Mee ati isa kana akkamitti ilaalta? Taatee kalee biyyatti Inxooxxoo paarkii jedhamu keessattis biyyoota Oromiyaa naannoo Oromiyaa hunda keessatti illee fulbaanni 30 akkanaan oole jechuuf taateewwan ta'an sanni illee mee itti dabaliiti maal jetta? Walumaa galatti mootummaan sirna qabu biyya sana bulchee ammanna ofii kiyyaa beekutti biyya sana bulcha jedhee dubbachuudhaaf baay'eedhaa ulfaata. Maaliifini biyya sana bulchaa kan ture mootummaan dhufaa darbaa agaardhaa kan qabe kun kaan afaan qawweetiin bulchee kaan warra garaa malee sammuu hin qabne biteeti isaan of jalatti hiriiraa bulchee warri amma immoo biyya bulchaa jiran kun ani ifa manaa godhiitii kun namallee xiqqeessuu namallee gadi qabuu otoo hin ta'in amma beekumsa kootitti biyya bulchuudhaaf dandeettii isaas ga'umsa isaas waan qaban natti fakkaachaa hin jiran. Maaliif yoo jette wanti isaan biyya keessatti godhaa jira wanti isaan adeemsisaa jiran hundumtu daa'imti waggaa 10 waan hin goone gochaa jiru. Guyyaarraa wanti nuti arginu ani waan ijoolleen yeroo tokko wal geessee qoosuudhaan walitti dhufte waan akkasiitu natti mul'achaa jira. Maaliif namni biyya bulchuu waan baay'eedha koornarii hedduun waan baay'ee ilaala waan baay'ee xiinxaluu danda'a. Biyya bulchuu jechuun salphaadhaa miti. Biyya miti ganda tokko bulchuun baay'eedha ulfaata. Maaliif biyya sana keessa fedhii adda addaa yaada adda addaa namoota qaban nama mileenii 110,000 dhiisiti nama 1,000 bulchuun salphaadhaa miti. Kanaaf mootummaan kun akkamitti akka yaadu mootummaadha ofiin jechuun isaatiyyuu shakkii keessa erga nu galche bubbuleera. Egaa immoo fulbaana 30 booda kan jedhamu isa warra seera beekuu fi haadhiisonni seera hin beeku garuu biyyuma walumaa galatti biyya sana keessatti nagaa buusuudhaaf osoo nama nagaa barbaadu ta'e mootummichi dhibeen koronaa kun addunyaa irratti waan dhufe biyya Itoophiyaa jettu qofaaf hin dhufne maal goonetti dhibee kana jala bahuu dandeenya. Mootummaan biyya bulchaa jiru aangoon isaa yeroo akkanaatti dhumata. Filannoo gochuudhaaf rakkinatu jira. Maal goona jedhee mormitoota walitti waamee waliin mari'atanii osoo furmaatatti kennanii baay'ee gaarii ture. Kana gochuudhaaf immoo hin barbaanne isaan ofumaaf koronatti qabatan malee isaan tooftaan isaanii durumaaniyyuu warra hooggantoota mormituu dhabamsiisanii ofii isaaniitiif yeroo barbaadanitti filannoo godhanii nutu mo'ee jedhanii akkuma kana dura baramee biyya sanaa nutu bulchaa nutu biyya sana badhaadhinatti fidee jedhanii dubbachuudhaaf waan deeman malee dhuguma uummata keenya korona irraa baraaruudhaaf miti kan kana godhan. Gama biraatiin wanti biyya sana keessatti deemaa jiru akkuma hundumti keenya arginu miidiyaa adda addaarraa addunyaan illee akka qabutti ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa booda biyya sana keessatti tasgabbii buusuun tasuma hin danda'amne sun immoo kana duras bakka adda addaatti ana qofa otoo hin ta'in namoonni baay'een dubbatanii jiru. Ajjeechaan Hacaaluu istiraatajiin itti bahee gaafa Hacaaluun ajjeefame maal akka ta'u godhanii ofii isaaniitti qopheessanii fixanii Hacaaluu ajjeessanii sana booda miidiyaa biyya sana keessa jiru kan akka OMN fi ONN miidiyaa adda addaa biyya sana keessa jiran cufanii hooggantoota siyaasa Oromoo walitti guuranii mana hidhaatti naqanii amma
kunoo deebi'anii filannoo dhaboonaa jedhanii gadi baanii miidiyaa harkaa qabaniin dubbachaa jiru. Kana jechuun isaan sagantaatti baafataniiti waa hundaa kan godhaa jiran. Kanaaf malee osoo biyya sanaaf yaadu ta'e gaafuma duraa mormitoota mara walitti waamanii mormitoota kan paartii Oromoo qofa otoo hin ta'in biyya sana keessa sabaaf sablammii 80 olitti jira. Warri kun hundumtuu dhimmi isaa waan ilaallatuuf warra kana hunda walitti qabanii waamanii mari'achiisanii biyya kana silaa gara jeequmsaarraa hambisuu biyya sana tiksuu osoo danda'anu beekaa kanatti oofanii uummata burjaajessanii warra mormitootaa mana hidhaatti uguranii amma akka miidiyaa irraa dhageenyu miidiyaa isaan amananiiniyyuu gara nama 10,000 ta'a. Sanammoo otoo namni biraa deemee investigate godhee 20,030 iyyuu ta'uudha mala namni beeku hin jiru. Kanaaf kana fakkaataan siin jedha walumaa galatti. Baay'ee bareeda. Mee oduu qabxii kanatti aniin dabalimee dhageetteetti ta'uu danda'a. Haasaya kalee obbo Shimallis pirezidaantii duraanii naannoo Oromiyaa jennu yeroo ammaa maqaan isaa akkasii. Kaan rabbi fudhatee kaan hiine kun qaallitti jira. Kun maaliif jechuu barbaadeeti? Akkuma onnoo tokkotti yooma waa'ee sanillee. Egaa asirratti kun ifa jira barri kaani waaqni fudhatee kaan immoo qaallittiitti darbinee jedhee dubbachuun isaa ani garuu bakka isaa baay'eedhaan gaddee nama biyyan bulcha biyya guddoo naannoo Oromiyaa sanan bulcha jedhurraa wanti bari kashlabboonni illee waan haasa'u kashlabboota Oromoo jibbaniyyuu akkasitti ifa baanii waan akkasiin dubban. Kana jechuun ifa jira. Kan duuti fudhatee kan jedhan ofii isaaniitiif kana jechisan Hacaaluu Hundeessaatii. Kan immoo qaallittiitti guure kan jedhan Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Abdii Raggaasaa kanneen maqaa isaanii lakkaa'ee hin fidne hooggantoota adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf kuni gabaabaadhumatti warra kana laallataa waan kanaaf jechi kun ana biratti garuu akkamitti akkan si himuu danda'u hin beeku. Baay'ee jecha qaanyi jecha jedhamuu hin qabne jecha nama biyyan bulcha jedhu irraatii miti kashlabbee karaarraa deemtu ilaallee hin eeggamne. Kanaaf akkanumatti hubanna ajjeesanii dhanii deebisanii fokkoruun yeroodhaaf hin fakkaata garuu gara fuulduraatti kaffaltii guddaa isaan kaffalchiisuudhaaf deema. Tole sirriidha. Maalee akkumaatu jette anillee qabxii kana dhimma seeraa warra abbootii seeraa warra seera beekanii dhiisne immoo waan ifa jira waan gubbaa jira tokko dubbatu wanti irraa dhoogu hin jiru. Mootummaan biyya bulchaa jiru akkuma seera isaatti akkuma seera baafatee seera ittiin biyyatti ittiin bultutti yeroon isaa darbeera. Kalee isa dhumaati. Silaa kaleen guyyaa itti meeshaa waraanaa fuudhanii guyyaa addaa silaa paartiin deebee biyya mo'ate yeroo hojii isaa itti eegalu jechuudha. Kan amma isaanii hojii isaanii kalee akkuma argine obbo Abiyyee waan daa'imman teenya asitti biyya ijoolleen teenya amma waan dasa eenyutti argisiisaa jira. Nu'uyyuu waan meeshaa sana warri ala jiruyyuu bitannee hin dandeenyu. Ijoolleef argite ijoollee tante ittiin taphachiisuuf namoota waa maallaqa gaggaarii gurguddaa qabantu bitata waa akkasii sana eenyutu ittiin taphata biyya san keessa meeshaa sana. Biyya sana yoo biyyi sun biyya hiyyeetti biyya kanallee isuma dhiisnu maal akka godhuu barbaade shoo inni argisiisu sun shoo maal akka ta'e
dhugaa namichi kun taphatee hin quufne fakkaata. Waan taphatee hin quufneef taphataa jira. Haa taphatu. Yerootu isaa kenne. Bara maal jedhanii buqqee barre kennee fi dhakaa cabsitii jedhanii baratu ka isaati haa itti onnaa jedhu. Immoo haasaa obbo Shimallis kana qofaa miti kana durallee haasawoota silaa itti yaadamne haasawoota gadi bubbu'aa ka saboota biraallee waliin nama bubbuusu hedduullee haasaa ture. Warri Amaaraallee haasaa isaatiin baay'ee wonna jedhu qeequuni yeroo baay'ee saba Amaaraallee akkuma paartii saniitittuu paartii isaa maqaa balleessuutti jira. Ifumaan ifatti Haacaaluu ajjeesuu ragaa ofiif baaniirani. Guutumaan guututti kana dura namni shakkaa dubbatu sun amma guutumaan guututti ifa baheera. Haacaaluu ka ajjeese mootummaa Jawaariin illee kana isinii goonee jirra mo'annee jirra jedhee dubbatuun isaa baay'ee nama qaanessa. Kanuma jennee kana kaan abbootii seeraatii haa dhiifnu waa'ee dhimma kanaa. Mee isa kana bira darbeeti nu amma yeroo ammaa kana akkuma amma jalqaba rakkaafne furmaata biyya keessaa ta'amuu qabu kennee dubbannee bira darbineerraa uummanni tokkummaa walii galee tokkummaan qabsaa'uu qabaa haga guddaa haga diqqatti jechuudha. Hundi isaa naannoo oduu waliin qoodii amantaa oduu waliin qoodiin tokkummaan cimee qabsoo karaa nagayaatiin finiinsee hidhamtoota isaa mana hidhaatii baafatee kaayyoo qabsoo isaa galmaan gayatuu qaba jennee jirra. Amma immoo nu Oromoon biyya ormaa yookaan biyya ambaa keessa baqattummaan jiraannu akkuma beekamu yeroo baay'ee qabsoo biyya keessa deemu kan utubuun baay'ee adda durummaan beekamna. Amma hoo maal godhuu qabna maal godhaa jira wanti nu amma godhaa jiru kun gahaa bifa kamiini tooftaa isaa jijjiirree itti deemuu qabna jetta akka hayyuu tokkotti me'ate. Galatoomi gaaffii bareedaadha. Oromoonni as baqannee biyya alaa jirru kuni akkuma atu jette qabsoo biyya keessatti deemuuf lafee dugdaati jechuu hin dandeenya. Maaliif inni uummanni biyya ambaa jirru kuni qabsoo kana ispeeshaalii karaa diinagdeetiin yeroo hedduu gargaaraa turre ammallee gargaaraatuma jirra. Dhaamsi kiyyaa namoota keenya biyya alaa jiru kanaaf ammallee akkasumatti jabaannee wanti nuti gochuu dandeenyu diinagdeedhaan qabsoo kana utubuun dirqama keenya. Kana gochuu baannaan Oromiyaa boru hawwinu Oromiyaa walaba taate yookaan immoo Oromiyaa dhuma Itoophiyaa keessatti dimokiraatoftee sabaaf sablammii waliin walqixa taatee jiraattu arguudhaaf kuni dirqama keenya. Qabsoo kana diinagdeedhaan hin deeggaruun waan fardii hin qabne waan tokko waan irratti mari'achuudhayyuu hin qabnu. Kana ta'uu baannaan sirni amma biyya sana bulchaa jiru kuni nam bulcha jedhee akka seeratti illee hin hayyamamuu fi nam bulcha jedhee warri tirtiraa jiru kuni Oromummaa balleessuudhaaf waan deemaa jiruuf sanammoo fuuldura dhaabbannee Oromummaa kanaa fi Oromiyaa keenyatti fikachuudhaaf nuti warri biyya ambaa jiru kuni diinagdeedhaan qabsoo Oromoo deeggaruun nurraa barbaadamu. Gama biraatiniini miidiyaalee uummanni Oromoo qabu kanallee diinagdeedhaan utubnee karaa hundumaan miidiyaa kana cinaa dhaabbachuunis dirqama keenya. Walumaa galatti uummanni biyya alaa jiru kuni dhageettii qabaa. Akkuma beeknu as biyya Noorwee keessatti iyyuu yeroo hedduu hiriira baanee bakka muummeen ministeera Itoophiyaa durii Abiy Ahmad itti Noobeelii badhaafame sana dhaqnee waan meeqa akka gabaasne achi jalatti footoo isaa jalatti illee waan barreeffamee jiru namoonni asumaan ibsuudhaan barbaadaa dhaqanii hin argine dhaqanii laaluudha danda'u. Akka inni nama hidhaa jiru, akka inni nama ajjeesaa jiru
akka inni nama dararaa jiru akka mormitoota mana hidhaatti ugguree garmalee torch gochaa jiru achi jalatti iddoonni kabajaan badhaafame sanatti suuraa isaa jalatti sun hundumtuu maxxanfamee taa'eefii jira. Namni yoo dhaqee laaluu barbaade Oromoo qofa otoo hin ta'in namni dhala mirga namaatiif yaadu hundumtuu achi dhaqee laaluu danda'a. Kanaaf waan akkasii irratti jabaannee iyyannee waan mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti uummata keenya irratti sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa keessatti argamu irratti raawwachaa jiru uummata addunyaadhaaf gabaasuun beeksisuun hiriira ba'uun kunillee dirqama keenya kana jabaannee itti fufuudha qabna. Tokkummaa keenya silas jedheen jira tokkummaan ammas biyya keessattis biyya alaatti bakka jirru maratti tokkummaan barbaachisaadha. Sabni tokkummaa hin qabne bakka fedheyyuu bakka barbaadeyyuu ga'uu waan hin dandeenyeef tokkummaa keenyallee jabeessinee tifkachuudha qabna. Yoo garaagarummaan xixiqqoon nu gidduu jiraate garaagarummaa keenya sanallee karaa nagaatiin haasofnee furmaatatti barbaannee gara fuulduraatti deemuun nurraa barbaachisaadha. Gama biraatiin immoo yoo humni hidhate biyya keessa jiraate fakkeenyaaf kan akka waraana bilisummaa Oromoo diinagdeedhaniin yeroo ammaan qawween barbaachisaadha biyya sana keessatti mootummaa abbaa irree kanaa qawwee fi siyaasaniin falmuu ni qabna. Gama lamaanii nuti jabaannee itti deemuudha qabna. Kanaaf gama qawweetiin illee bakka barbaachisaa ta'etti qawwee bituufin illee dirqama uummata Oromooti. Uummata keenya kan hin gorfachaa jiru kana dura diinni karaa adda addaatiin jecha adda addaatiin kuni gama sanaa kuni gama kanaa kuni achi fagoodhaa kuni as dhiyoodha jedhee addaan kan nu qoqqoodee waan tokko tokko nu gidduu tuume sana mara dagannee amma nuti taargeetiin keenya Oromiyaa keenya tifkachuudhaaf waan nurraa barbaadamu hundumaa qawween iddoo barbaachisaa ta'etti qawwee bituu rasaasa bituu illee dirqama keenya. Kanaaf kanarratti jabaannee hojjennuun jedha warra biyya alaa jirru kanatti. Yaa baay'ee galatoomii dhugamaa kana caalaa wanti goonu guddaan hin jiru. Nu warri biyya ormaa jirru dippiloomaasiin kallattii kaa'u waan biyya keenya deemamaa jiru rakkoo biyya keenya irra gahamaa jiru addunyaaf beeksisu warra mirga dhala namoomaa fi mormanii fi waan sana dabarsinee laatu akkasumas gama diinagdeetiin ummata keenya cinaa dhaabbatu. Isa kana hin hamatamu namni keenya baay'ee waan kanarratti halkanii guyyaa hojjeta. Akkumatu jette hawaasni Oromoo biyya Noorwee jiru hojii boonsaa hojjetee jira. Hojiin inni hojjete hojii cimaa. Kuno akkumatu jette gaalaarii bakka amma suuraan isaa jiru sanatti wantoonni barreeffamaniiran hedduu isa sana silaa nama kabajanii Noobeela badhaafame tokko jalatti osoo waggaa tokkoon guutinii wantoonni haganaa kun jijjiiramaa gara diktaatorummaatti jijjiiramee wantoonni haganaa jala barraa'uun isaa isumaafuyyuu qaanii namichi yeroo ammaa kana qaana'ee biyyoota kamiyyuu deemuu irraa of qusatee jira. Akkasumas miidiyaalee ofii ijaarrate miidiyaalee sobaa malee miidiyaalee akka Aljazeeraa kan biroo yeroo hedduu miidiyaaleen adda addaa dhimma biyya keessatti deemaa jiru nama kana gaafatuuf yaalanii didee jira. Kanaaf kana kataasise maali pireesharii biyya alaati ummanni Oromoo namicha kanarra kaayaa jiru jechuudha. Akkasuma xalayaa hin yaadannaa mootummoonni gabtoomanii Awurooppaa biyyoonni 37 xalayaa barreessan sana keessattis xalayaa cimaa isa kanallee sababni ta'eef maali waanuma Oromoonni biyya ormaa jiran godhanii bu'aa qabsoo sabni keenya biyya ormaatti baqatee jiru taasise kan biyyoota adda addaa jechuudha. Akkuma baasota ugguruu kanneen hedduu waa hedduutu ta'ame ammallee bifuma kanaan itti fufuu qaba. Inni biraa akkumatu jette qabsoon teenya
yeroo kallattii takka qofaanii itti deemnu bira darbitee jirti jedhee yaada. Akkuma tu jette yeroo ammaa kana sabni Oromoo kan biyya ormaa jiru hundi keenyaayyuu yoo diqqaatee jedhee qawween nu barbaachisa. Qawween saba keenya hin barbaachisa. Hidhachiisuu qabna. Qawwee tokko bituu qabna. Meeshaa isaa guutuu waliin. Maafi ummata amma hidhatetu shiftaa hidhatetu ummata keenya miidhaa jira jechuudha. Kanaaf harka duwwaa baanee ammallee sabni keenya dhumatu irra qaama adda bilisummaa Oromoo kan daggala jiruu fi namni hunduu gama jiruuni utubee meeshaa bitee saba badhaa hidhachiisuu qaba. Oromoon hidhatuu qaba. Kana irratti kun waan walii nu gaafachiisuu miti. Namni hunduu bakka jiruuni waraana adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee akkasumas saba Oromoofiillee waan inni ofirraa diina isaa faccisu godhuun dirqama jedha. Mee sagantaa guyyaadhaa xumuruu dura dhaamsa yookaan yaada addaa yoo qabaatte jette si carraa si kenna. Galatoomii egaa waan amma beekumsa kiyyaa waan hin beeku tokko tuttuqeera walumaa galatti uummanni Oromoo uummata akka miidiyaan warra Abashaa jedhan uummata nama jibbu, uummata nama ajjeesu, uummata nama hidhu otoo hin ta'in uummata saba biraa ammatee ofitti moggaasee wajjiniin jiraachaa ture. Gara fuulduraatti illee uummata akkasitti jiraachuudhaaf deemu. Keessaayyuu sabni Amaaraa dogoggora uummata Oromoo itti hubachaa jiran miidiyaa isaaniitiin uummata Oromoo maqaa balleessaa jiran kanarraa otoo of qusatanii yeroo tokkoof dhaabbatanii of duuba garagalanii dhuguma uummanni Oromoo nama akkamii akka ta'e osoo beekanu gocha akkasii goofurraa yookaan olola akkasii uummata kanarratti oofanii jibbiinsa hin taane babal'isuurra osoo yeroo tokko dhaabbatanii ofii isaanii of qoratanii bareedan jedha. Maaliifini olola isaan oofanirraati uummanni Oromoo uummata Amaaraa akka jibbe fakkeessanii fakkeenyaaf naannoo Arsii Nageelle fi Shaashamanneetti yeroo darbe waan ta'e sana uummata Oromootii miti. Uummanni Oromoo waa takka akka keessaan qabne kantiibaan magaalaa Shaashamannee gadi ba'ee mana murtiitti himee jira. Kanaaf uummanni kun uummanni Amaaraa akka uummanni Oromoo uummata nagaa ta'e, uummata nama jaallatu, uummata nama hammatu ta'uusaa otoo beekanu olola akkasii oofurraa ofaa qusatan. Uummanni Oromoo uummata biyya diigutu otoo hin taane uummata biyya ijaaru, uummata diinagdee qabu, uummata biyya sanaaf lafee dugdaa ta'e biyyuma isaan Itoophiyaa jedhaniin sana baatee deemaa jiru. Itoophiyaa kaartaa ofii kaasan keessatti hawwatan otoo hin ta'in Itoophiyaa sabaaf sablammoota 82 taatu ijaaruudhaaf sammuu isaanii haa bal'isan. Ayaadan bal'isanii ayaadan akkas ta'uu baannaan borulleen wajjiniin jiraachuun rakkina wajjiniin jiraachuudhaaf rakkina guddaatu dhufa. Maaliifin Itoophiyaa isaan barbaadan sana Itoophiyaa sarkiilii xiqqashuu keessa jirtu sana keessa sabaaf sablammiin gosa 82 jiraachuu hin danda'u. Itoophiyaa sana bal'isanii haa ijaaran. Bal'isanii yoo ijaaran Itoophiyaan sun nama hundumaa hammachuudha dandeessi. Afaan aadaas gosa sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru hunduma hammachuu haa dandeessu. Itoophiyaan isaan barbaadan kun akka isaan barbaadan afaan Amaaraa afaan amantii kiristaanaa biyya tokkitti suni hin ta'u. Sirba kiyya irratti illee himeefin jira muummee ministeera durii sanaaf ida'amuuf
cafaqamuun tokko miti sittaayimu dura hubadhu karoora kee dhiisi Oromoo gowwoomsuu kee. Oromoon kana booda hin gowwoomu akkasitti wanti xiqqoodhanii. Kanaaf jaarraa 21 keessatti uummata guddaa kana cafaqnee Itoophiyaa jedhamtu jala kanatti cafaqnee gadi bulchina yoo jedhanii yaadan kuni dogoggora kana keessa deebi'anii xiinxalanii alaalaniin jedha. Gama biraatiin viidiyoo sirba kana kan hojjete stuudiyoo Lagaxaafoo Girmaa Gammadaa guddaan galateeffadha. Asuma galata kiyyaatis biraan naa gahi. Uummanni Oromoo jabaannee harka wal qabannee tokkummaa keenya jabeeffannee qabsoo guddaatu nu eeggachaa jira. Qabsoo guddaa kana dura keessa darbine caala qabsoo haala hadhaawaadhaan nutti deemaa jiru kana injifachuudhaaf tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaa keenya haa cimsinu. Injifannoon uummata Oromootiif galatoomaan jedha. Baay'ee ulfaadhu. Dhugama wanti dhaamamuu qabullee kanuma. Sabni biyyi amma mootummaan illee yoo jiraachuu baate gareen biyya bulchaa jiru sun dhaabbatee of ilaaluun dhaamsa kenna. Anillee kanuma jedha. Maafi biyyi suniin biyya saba takkaati miti. Biyya lammii hedduu keessa jiraatu sabaaf sablammoota hedduutu jiraata. Biyya sana osoo danda'ame akka saba hundaafuu taatutti oduu bocamtee ni dhaamsa kenna. Gammanumaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan marii kan guyyaadhaa kanumaan xumurraa asumaan akkuma artistii Haayiluu Kitaabaa jedhee sirba isaa kan yeroo ammaa kana haarawaa hojjetee fi istiidiyoo Lagaxaafooti. Istiidiyoo Lagaxaafoo yeroo baay'ee beeksisa adda addaa beeksisa ciccimoo hojjetuun beekama. Yeroo baay'ee waa'ee saba Oromoo wantoota mumudhatan hedduu nama hojjetu Girmaa Gammadaa. Gammanumaan sirba artist Haayiluu Kitaabaallee argatu ka dandeettanii Lagaxaafoo istiidiyoo subscribe godhuun akkasumas jajjabeessuun waan kana akka qooda lammummaa baatanii jenna argaa jirtanii. Yeroo ammaa kana habashoonni fuulleffatanii jiranii maalirratti YouTube namoota keenyaa istiidiyoo namoota keenyaa cufsiisutti deemaa jiranii. Akkuma hundi keenyaa quba qabnu raayyaa istiidiyoon nama cimaa ture. Istiidiyoo cimaa ture. Abraahim raayyaati na fakkaata. Kan sirboota Oromoo hedduu hojjetaa ture. Yeroo ammaa kana jalaa cufamee jira. Sababni isaa maali? Sirbootuma waa'ee aadaa Oromoo ilaalan, waa'ee qabsoo Oromoo ilaalan achirratti inni waan hojjetuuf jalaa cufame. Gammanumaan ammallee nullee argitanii yoo sabni Oromoo nama Oromoo keessaa wantoota akkanaa irra qooda bayaa jiraattani qooda keessan osoo keessaa xiqqeessitanii gara utubuutti oduu deemtanii karama kamiinuyyuu istiidiyoota Oromoo YouTube hunda oduu subscribe, like godhaa, share godhaa osoo wal jajjabeessine jedhaa. Sagantaa kiyya guyyaadhaa kanumaan xumuraa. Artist Haayiluu Kitaabaa atis waamicha Oromiyaa Digital Miidiyaan isiniif godhe kabajtanii argamuun yaada badhaa yookaan furmaata keessattuu xiinxala osoo hin ta'in furmaata waan ta'uu qaba irratti kallattii nuu ketteef ulfaadhu horii bulii deebanii siin jedhaa. Nagayaan nu turi. Baay'ee fayyaataa galatoomaa isinis. Baay'ee ulfaadhu galatoomi. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan hordofaa jirta Oromiyaa Digital Miidiyaa. Oromiyaa Digital Miidiyaan marii artistii kabajamaa Haayiluu Kitaabaa waliin godhe kanadha. Kanumaan xumuraa. Yeroo biraa haala adda addaa irratti walitti deebinee marii goonaa. Hagasiif nagayaan nu turaa. Ulfaadhaa horaa bulaa. Gammanumaan Oromiyaa Digital Miidiyaallee subscribe godhuu hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jenna.